السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هشام دعوتوتا ويو من ينجر لك سوري من مسكين تبع دعوتوتا مسكي فياكي سني جرتو الحمد لله أنا نجاكم تيا كم سنة جاكي سنة ونجرب الحمد لله. بعد أنا من مسكيتي أرجعين ترى سبب من مسكيت أرجعين في اللي مسكيت قررت أرجعين لسا وبلتين كيني مونيتايزر كواشين تاتي توبي congratulations شيء في بقى جمدي بقى جمني يا غريب دوكيا هندم كيني يوسا سن لسا ورجالات ججبي ستاني ساعتي كناتي جيسني برد أبتني ساعتي تنسبسكرايبيتي waan hundaatiin kiroomii keessa ishee baasuu keessanitti maqaa daawwattoota isheetiin galatoomaa ansiniin ja'a baay'ee galatoomaa ansiniin ja'a siniin illeessa akkasuma moosaa jajjabeessuun keessanii ammalleessa hin jammarame malee waan xumurame waan hin jirreefi gargaarsi keessanii fi hamilee laachuun keessanii buraa hin hafiin siniin ja'a sumarraatiin ya kanaaf video samaski yene konjo baga gammaddi baga dassije ensi jaa baga lifaatii kee ija keetiin argite baga lifaatiin kee lafatti nafiini baga kanaan geesse baga lifaatiin kee kanaatiin nafii qofee kan jabu gaafa qoxxaru jammaroon akka yerwasa tantin qoosemu anna baga gammadden sinjaa waannaani kiroomii masana keessaati nagaatiin bahanii lifaatii ofii akka barbaada firii ta'anii itti dalaguu sana waan ta'eef amma karaa fuulduraatti immoo waan sirraa eegnu maskiyyee barnoota gaarii saba kan barsiisuu danda'u kan nu barsiisuu danda'u miidiyaan kee barnoota gaarii irraa barannee mana maskiitti sana barannee kan jennee miidiyaa kee bareedinaatiin akkuma kee baree miidiyaan kee bareedaa ta'e yaada bareedaatiin barnoota bareedaatiin uffisee mana maskiitti sana barannee mana maskiitti sana ageenye jennee waan gaarii keessarraa odeessinu rabbinu haa go'uun siin ja'a. Manni kee mana sabaa haa ta'u mana jaalalaa haa ta'u maskii fiqiriidha mana fiqirii siif haa ta'u manni kee siin ja'a ene qonjo mukaan dessaalesh congratulations jensra kun jalqaba uumamiti akkuma siin jedhee kanaaf iyyuu sajjabaadhu gana barnoota adda addaa kan barsiisuu danda'u ogummaa adda addaa kan barsiisuu danda'u kan aadaa keenya mul'isuu danda'u kan saba keenya mul'isuu danda'u maalinnatii keenya kan nu mul'isuu danda'u tokko irra nu kaan sininjaa nu miidiyaa keessatti qabaadhaa kotta sininjaa akkasumas daawwattoota maskii fi dhaamsan aamu monii gizee taanuu waan amantaanii zifaatistee filmee ofirraa barnoota kan ta'u kan borgan teenyee ijoollee keenya faana teenyee daawwannee ijoollee keenya biratti ofitti dhaaffarrisana utoo qabannee ufneen sininjaa siniinillee jabaadhaa wal jajjabeessinaa warra monii ta'e moosaa zinjettanii waan isaan monii ta'anii fi achi isaaniin gatiina viidiyoo isaanii deemaa ilaalaa fi viidiyoo walii daawwadhaa akkaawuntii jijjiiraatii akkuma kanaan dura wal dammaraa turre sanatti akkaawuntii wal jijjiirree walaa daawwannu walaa guddisnu sinincaa warri dura keenya jirtan illeessa nu gargaaraa jirtu aynoo garuu ammallee moor warri haftanii jirtu kottaati mana keenya nu daawwadhaa nu ilaalaa nu jajjabeessaa dogongora keenya nutti himaa yeroo yoo abdanii komentii jalatti illeessa nu kaasnincaa baga gammaddanii warri ijoollee baay'ee monii ta'aa jirtan illeessa congratulations ninjaa ani gammachuu koo ibsachuu ufeeni asumarraatiin immoo keezii biraa keessan galee ifa manaa go'a waan ta'eef warri kanaa jala jirtanillee warri gana sa'aatii guuttachaa jirtanillee inshaallah bismillah sinuma faana jirra rabbi jafaana sinuma faana jirra waan ta'eef jabaadhaa wal jajjabeessinaa wal bira haa dhaabannu. Insininjaa maskiyyee ni qonjoo ati moosa baga kiroomii keessa rafuurraati baga hirriba galgalar baga hirriba galgalaa si qaqqabeen sinjaa kiroomii kana jammarreetii hirribni galgalaa badee ture hundumni keessanii beektu waan kiroomii keessatti ta'aa turre waan ta'eef baga sana keessaa baatee bara ifa guyyaa argiteen sinjaa kun akkuma sinjeemu kun jalqaba malee saadhuma miti waan ta'eef
jabaadhu sincha jabaadhu ati jabdu'a nan beeka gara waan baay'ee irratti hojjechuu dandeessa waan baay'ee irratti nu barsiisuu dandeessa jedheen sirraantni isirraa eegan sincha akkasuma moosaa koመንታተሮቻችን ቤተሰቦቻችን እኔ በጣም ነው የምወዳችሁ ትናንት ቆጃንት ማኩኩማ ይሆና ቋፋኒ ወራስ ወዳከና سيرس والله باين سنجال أهون لكيسن يبا إتوكن سنجال أسين كبجا جبادا والبرجرا والجبيسنا هنقدن دينيتيني ولا جبيسنا سنجا إن يكيسن يوتانا ويلكم gara kochaana welcome kota hamar badan nagaafchu dandeessu kan barbaada sa'aatis ta'e subscribe ta'e waan fedhe nu gaafachuu dandeessu hanqamnuuti wala gargaaru wala jajjabeessu nu bakka uni geenye kan ammoo obboloonni keenya warra duuba jiranillee nu ufanii nu waaqixxaatanii nu antini aja'anii ijoolleen oromoo yeroo baay'ee boodattafnee jirra kanaaf iyyuu sa miidiyaa unilmi Ashama kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo qaqqaalii warroon addunyaa irratti argamtan kan biyya keessaaf kan biyya alaa hundumti keessan nagaa keessanii ana buleettiin keessan nagaa kooti nagaan koo kabajaa kan jaalala idduma jirtanitti qilleessa keessa baraali'ee gaara gammoojjii bu'ee simbira manaa fi lafa jirtanitti iddoo jirtan kamittuu bakka teessaniif bakka dhaabbattanitti nagaan koo kan kabajaa kan jaalala isin hagoon isiniin jedha ansumaan obboleettii koo kabajamtuu fi jaalatamtuu kan taate har'a mana isheetittan argama maaliif dhuftee jechuun keessan illeen oolu obboleettii koo gammachuu ishee waliin qoodamuufan dhufe baga gammaddee baga waaqayyo si gammachiisee baga waaqayyo guyyaa firii dadhabbii keetii itti argattuun Sige sinjechuun jaaladha obboleettii koo kanan baay'ee jaaladhu kanan baay'ee kabaju kanan iddoo guddaa qabuu fi maski fiqir baga gammaddee baga waaqayyo si gammachiise baga walumaanuu gammanne sin jedha waaqayyo gammachuu kee kana gammachuu asitti dhaabata son taane kan bara jireenya kee guutuu gammaddee jiraattu waaqayyo si haa taasisu sinjechuu jaaladha obboleettii koo Kongiraa baga gammaddee baga waaqayyo si gammachiise baga waaqayyo guyyaa firii dadhabbii keetii itti argattu si geessiin jechuu jaaladha dammatu dhugaa waaqayyo dubbachuudhaaf wanti kun hin ulfaata hundumti keenya ni beekna keessafuu haala amma keessa jiru kana keessatti haala mana namaa keessaa iddoon taanii iddoo nuuf hin malle dhaabannee hundi keenya obboloowwan koo kan wanta kanaa miti yeroo itti qonqoo fiitti midhaan nyaatanii bishaan dhugan kan hin qabnedha meeqatamatu jira garuu mooyyutu hireen ilma namaa kun gargari akkuma manni gaariin jiru manni badaanis jira haaluma san keessas dhaabannee hundi keenya obboleeyyan keenya warroonni wanta kana hojjettanii guyyaa kanas geessanii warroonni ganaa jirtanis dhugaa baay'een sin dinqisiifadha maaliif yoo jettanii bu'aa bayii hedduu keessa taraniiti jireenya biyya namaa kana waa hedduu keessa taraniiti malee akka laayyootitti miti kanaafuu kana hunda dandamattanii kana hunda obsitanii warroonni hojjettanii guyyaa kana geessanitti milkooftanii hunduma keessan baga gammaddanii isiniin jechuu jaaladha asumaanis hordoftoonni maski mangee warroonni ishii faana maski mangeen jedha soorii maski fiqir jechuuf garuu akkuma itti bareefi inna warroonni immoo yuutuu ishii faana sa'aatiidhaanis waa hedduudhaan ishii faana dhaabbattanii ishii jajjabeessitanii obboleettii keenya kana guyyaa kana argisiiftanii guyyaa kana hangeessanii maqaa daawwattoota ishiitiin guddaa galatoomaa isiniin jedha maaliif jettanii namni tokkichi kophaa fiigee erguu ga'uu hin danda'u muunni tokkollee kophaa bobba'ee waa tokko bilcheessuu akka hin dandeenyisanii ilmi namaa tokkollee yoo gamtaan ta'e malee yoo tokkummaan ta'e malee kophaasaa isa duwwaa namni tokko fiigee erguu ga'uu hin danda'u akkuma mixii wal qabattee laga ceeti jedhasanii nutis wal qabanneeti nama guyyaa kanaa taane hundi keenya ammas immoo yuutu waaqayyo kanuma caalaa tokkummaa keenya nu haa cimsu jaalala nuuf haa baay'isu abbaan keenya jaalala bakkuma kamittuu biyya keenyafis ta'e bakkuma kamittuu jaalalli waa hunda dursaa
jaalala tokkummaa nageenyi waa hunda dursa biyya keenyaafis tokkummaa nuuf kennee jaalala nuuf kennee afaan biyya keenyaa uummata biyya keenya hulluu beeksisee nama mooyyutu galtee maskiin keenyallee biyya ishiitirratti waan gaarii irratti hojjettee kan dhaloota birootiif illee fakkeenya ta'u kan nuuf illee fakkeenya ta'e nullee ishiirraa barannu akka nuuf hojjettu shakkii tokkollee hin qabu. Masiikoo baga gammaddee baga waaqayyo si gammachiise ammallee jabaadhu waa hedduu si hafee waa hedduu duuba keessa waa hedduu keessa tartee tarra geesse kan fuulduraatillee mooyyutu kan tareef galanni ka isaatti kan dhufuufis immoo abdiin kan isaa waan ta'eef jabaadhu sin jedha nuti si faana jirra. Waaqayyo hunduma keenyaan waa jajjabeessu wal jajjabeessa obboleettii keenya kana laayik sheer godhaa fi dogongora ishiin qabdu immoo koomentii jalatti barreessaa fi ilma namaa ta'e namni dogongorre kamuu jiru garummoo yuutu dogongora isaa iyyoo itti himan namni hin deebine tokko hin jiru bakka ishiin dogongortetti dogongora ishiitti hima. Yaada abqeeqa qabdan koomentii jalatti kaafii jajjabeessaa isiniin jechuu jaaladha obboloota koo iddoo jirtanitti nagaan waaqayyo manaa fi kallattii jirtan kamittuu isiniif haa baay'atu. Bakka badii qabutti na oofalchaa isiniin jedha iddoo jirtanitti horaa bulaatii deebana baay'een isin jaaladha hunda keessan obboloota koo waaqayyoof jecha. Bye bye.